jira. Galatoomii ulfaadhu. Okay. Gamanumaan haragaa fi itti aantu seenaa mee waa'ee Abdurrahmaan irraa jalqaba dubbannaa osoo ustaazan tahiin osoo munshidan tahiin osoo injiinaran tahiin duratti Abdurrahmaan gaa ijoollummaan akka manaa bahee intervii garaagaraatii fi namoota adda addaa yeroo gaafannu dhageenye turre almost umrii 19 jidduutti manaa bahee mee Abdurrahmaan ijoollummaa isaatti akkamirra ture? Haala akkamiin dabarsuu ture? Eessa ture? Jalqaba gaafa manaa baatu biyyatam deeytee eessa deeytee may haala ijoollummaa isaatiirraa bal'inaan nu taphachiisu inshallah. Ani akkuma reefu isiniin jedhe godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Laguu magaalaa Burraasaatti dhaladhee akkuma ati jette Quraana gaafaan fixee hin beeku ijoollummaatti hin fixee jechuu dandeessa. Gaafaan Quraana fixee yaadadhummaan gaafa akkanaati jedhee Quraana ijoollummaan hin fixee akkaan Quraana fixeen ammoo deemuun qaba jeetiin murteesse. Reedduu darasootaatu ganda keenya jiraata. Darasoonni kun akka qaraatii dhufan waa barachuudhaaf akka dhufan kanaatutu naaf gale jechuun danda'a. Anis yoon deeme akkuma darasaa kana deemee waa'ee amantii barachuutti amana. Waa'ee amantii kana kan baratu ammoo isaa booyuun beeka ijoolleen dhiyeetummaa naa baratee maanaa barattee akka namni ta'u hin taane jedhee isaa hedduu booyuun beekan. Ani abbaa kiyya kana gammachiisuun qaba. Ijoollummaa kiyya keessa sammuu kiyya keessa akkana uumame obboleeyyan kiyya kana durarraa abbaan kiyya hin milkoofne. Abbaa kiyya kan akka inni fedhu san tahee gammachiisuuf hin qaba. Waan inni fedhu san guutuuf hin qaba. Ijoollummaan qalbii kiyya keessatti na uumamte. Obboleessan irra guddaa tokko jira. Obboleettiin irra guddoo tokko takkaa jira ammas ta'u obboleessa keessa irrallee guddoo jechuudha. Abbaan kiyya osuma akkanatti hin jaalatu mucaan tun haatee daansii dheeyte. Yeroo daansii dheeytu obboleessa kiyya kanarra guddaa kana halkan lafaa kaaftee kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kanarra guddaa kana innis yeroo san ijoolluma kophaa deemuu sodaattee obboleessa kiyya kana suuta baaftee osoo abbaan kiyya hin dhagahin bakka daansii san wajjin dheeytee isa boodaa takka keessee daansii isii taphattee fixattee gara manaa dhufte. Wayita gara manaa dhuftu osoo isin dhufin dura abbaan kiyya lafa ol ka'ee bakka silaa rafan irraa ka'ee dhufee bakka isin ciiftuu dhabe. Deebiin obboleessa kiyya as dhabe. Waan ijoollummaa xiyyaatti sammuu keessan uumame keessaa jechuu akkaan. Dizee dhabu ni boo'e abbaan kiyya kun. Hirriba ijoollummaa ni beektaa boo'insa inni mataa kiyya kana gubbaa taa'ee boo'uu irraa hirriba hin ka'e. Namni kisa ijoollummaa kana hirriba illee wanni laaftuu naman kaastu isaa baala isaa boo'u jiru natti. Boo'ee ka'eetiin suutatti ol je'ee laala. Isaa barree aaree waan jiruuf nanis na dhawa jee sodaadheen taa'eetuma laala. Inni haasawa ijoolleen xiyyaa alima akkanaa taatuun fadha. Har'aan kana kanatti mucaa kiyya silaa kaniin qabullee na jalaa baaftee mucaan sun jee boo'ee sudite. Boodarra mucaan sun mucaas fiddee dhuftee qaawaan ol laaltee abbaa kiyya isaa boo'u garraan usteetuma qaawaan eegu seente. Boodarra mucaas fiddee jirtu waan ta'eef mucaa fuutee qaawaan keessee haatee baddee kuttee jechuudha. Abbaan kiyya dheerattichi deebi'ee mucaa fuuteet ol darbitee haatee baddee kuttee jechuudha. Nandi sete. Abbaan kiyya mucaa kana qabateet xiqqaadha. Mucaanis nama guddaa miti. Morma kana jala qabatee takka kana asii qabatee takka ni ciniina akka godhuun beeku. Takka ammaas qabatee rabbi kadhata. Ansa ilmaan kiyya kurra haa diinaa barataniifi malee akkana narraa ta'anii fi yaa rabbi fayyadee booyaa takka mucaa kana ni tumaa takka ni ciniina takkatti booyaa akka godhu dhabee rakkata. Qalbii kiyya tana keessatti guyyaa kanarraa eegaleen abbaa kiyya kana gammachiisuun qabachuun qalbii kiyya keessa nuumamte. Abbaa kiyya kana inni nuti barannee aalima ta'uu fadha. Nuti barannee akka nuti diin kanaan jabaannu fadha.
waan inni barachuun irraa fudhatan barachuun qaban qalbii kiyya keessa na uumamte ka'eetiin quraana jabaadhee quraana fayyaniin fixee waan quraana fixu deemuun qaba jee murteessee ni yaadadha yeroon dura deemu manarraa maallaqa qarshii 30 isaan jalaa badeetiin deemu fe'ee boodarra maaliin irraa bade isaan olii fadhanii jeetiin itti hime mucaa tokko wajjin kaanee qarshii 30 isaan irraa fudhadhee isaanis na qaceelchanii anee manarraa baane. Anaa murate nagarraan jechuudha isaanitti illee immoo fi an deemeetuma abbaa kiyya kana gammachiisuun qabaadha malee waan biraatiif himti. Magaalaa Machaaraa tana dhufnee atoobisa yaabbannee deemna. Mucaa guddaadha. Anjoollee gisee san iyyaa daddummaa umurii xiyyaanii yeroo san eegaan amata 6 amata 5 kana qaree booda sagalee na jijjiiramtu gardaruu eegala jechuudha. Amata meeqa akka ta'e hin beeku. Gisee sagalee nama jijjiiramtu amata meeqatti. Eegaan buluu hariyaada tajriida tafsiira qaree booda. Amma guyyaa dura manaa baanu kana guyyaan hundarra hamaadha. Mucaa xiqqisonarra guddaa tokko jira. Abdii Abibaa Harjaaniin gandarraa wajji baane. Nam takka wajjin jirru anis biyyan beeku anis biyyan beeku takka biddeen ummaatii yaa malee nyaadeen beeku biddeenni mana namaa ni mi'aawattu hin beeku nama quubsattu hin beeku. Wayita Machaaraa kanarraa kaanee jilbuun akkanaas garagallee kara fotoraa kana geenye eessa deemna ni beektaa balballeetti deemna. Sheekh Mahmud Jaanii Alima guddaa bakka sanitti darasaa 3,000 ol barsiisaa. Bakka san dhaqnee barachuu qabna inni naaf inni wajjin deemne. Mucaan kun osoo hojii deemnu inni narra guddaadha. Itti gaafatamummaan Abdurrahmaan illee narra jirti beekana fakkaata. Mucaan kun waan leenaa godhuu hin danda'utti beeka. Takka innis manaa ba'een beeku. Wayita ani immoo xirishaa isarratti hin hirkadhe na fakkaata. Wayita galamsa kanaan ani karaa balballeetti kan achi garagallu karaa kotoraa kana geenyu konkolaataan nu ga'u. Mucaan kun osoo hojii teenyuutti way jechuun isaa toon garaa kana bakka 50 na godhan dirre fadhe sawar hayo seeda biyyaa yaa hojirraa jechuun adda gamtee tirri fadhe akkata isaa deemnee balballeetii tana geenye akkuma yeroo san garaan isaa mucaan sun akkas teessuun naaf inni wajjin bubbullee karee aanuun beenu darasummaa qaree baafachuun beenu akkatti darasaan jiraattu hin beeynu darasaan nuti biyyatti nyaata kannaniif hin beeyna achi namni nyaata namaa kan hin jiru biyya tana darasaa 3,000 olii jira waan ta'eef jecha darasaan bifa bareessitee jirti. Ani qarshii 30 fudhadheen deeme waan isa jaa biddeenni sumuuniidha yeroo sanii. Biddeena sumuunii hin bitanneetuma galgalaas biddeena sumuunii kana bishaanii wajjin nyaanna osuma akkana jiraannu inni ka'ee ani fad biyya akkana jiraachuu jeena bira deema. Jiruutii keessatti yeroon hamtuu na mudattee inni na biraa deemuu sanii jechuudha. Ana ammoo waan sajjaaf kan waan ijoollee murannoon kiyya waan abbaan kiyya irraa gammadu dalagu malee hin galu jechuun muradhee. Guyyaa tokko guyyaa inni na biraa deeme mucaan kun wanni itti na biraa deeme naaf inni deemneeti ganda tokko deeme. Akka darasaa kanatti deemnee qaariyaas barbaaddannee godhuu qabna inni magaalaa salaa balbaleetii tanarraa baanee biyya biraatti akka deemne fagoo. Hagaanne ka darasaatti jechuudha. Ganda kana gisee dhayne darasaa gaafanne kam ta'an jennaan akkanachi deema sadaqaa kadhadhaan hin jaan. Akkam jaanii kadhatan akka jaanii kadhatanis nu qaraasanii deema kadhadhaan hin jaan. Akkuma akkanatti ganda tokkotti dhayne mana tokko dhayne manuma sareen jirtu dhayne akkuma dura dhayne. Nu khaliixaa fannifatee deemu darasaa gaanii beektaa darasaa ijoollee sareen kun nuu dura fiigu garraan daran galaafuu didee mucaan sababa sanarratti aaree ka'ee nu biraa deeme guyyaan irraanfanne keessaa tokko guyyaa sareen nu aaree kunis guyyaa hedduu nu biratti hin irraanfatamne jiruutii keessatti mucaan bakka kana agarraan ani akka kanaan dhaqqabadhu jeefirraa ka'ee nu biraa galee anamma kophaan hafee ati bu'aa bahii dila takka booda وبهي دلت كبر وانسى جاب بالبليتي خانت واني هندق النرا وانسى موتي ذا غيسان هندق النرا نجاكم كي ويتزوري نبرا خوتي عن أسري مسجدة خيسة مسجدة نتي نافي مجاسم خيسة بلو توري خيسة نام تكمبر أما تصدم أفرتنفا چتا تمها آمن والقبال اتهاما تفكي منساني نمان چيبستو مسجدة سني Ogaa citaan kun gubbaarraa goggogee caccabe kanuma biraa gubbaan itti haaman dhukkeen isaa waan biraati masgida kana
أنا خايسة بقولا أما خباق يا كم المسجد أنا خايسة بقولا أنا تسيتين جاد رسالة كاوا مدينة سنين كاوا سويجين ديما خباق أسكيس بقولوا زدان وجادي من جي خالد نما أنا خايسة نم تكتب هذا جواتو جوا جاسن فودين نانتيمي أقول تكو جري نزيرينو منني كاريا قلو خبارا جندر رهوبا خلاص أن جندهنا نقلنا أنجي إيجا سامي كديم نبود كيرانتون يروب بينسي وندي فون نمانيا تشوبرته ركون الددا ومنتجر تورا خياتي وجديمي جزين أشرقو نديسين أبرا ديمي جوجاهم خبان تري قصة في إفدوبة ديبو في سنتانة فولدورة ديبو في سنانتاتو يرو بينسلين زمان mootummaan jijjiiramaa keessatti nama nyaachuu baree hedduu oduun adda addaa nama nyaata jedhanii deemtu. Waan ta'eef hedduu sodaadha ijoolleedhaas deemee ganda san dhaqe. Duuba deebuu irra jechuu jennaan ganda inni fuulleen agarsiisee jira. Ganda san dhaqe jee ganda san kan inni kunuu kana naan jee akkamittiin ganda namaa dhaqa jechaatuma sodaachaa kophaa fayyaa dhaqe. ويتان دكو دراسات تين في زمان كانت ديمو دراسات كجماعة إنسان وقاو بنين تكو إنسان كانوا أدرك درس متنا وصدق ده خاصة نوكس نقول ده كامل مجال دكو أنا هو سيكنا بنا جلتي ده هتيجرون أركي أبو عبد الرحمن مجال دراسة كون نانجي سنة يا ما جيتين كمدي في جات ترك ويتان في جات تركو وان درس ما هي سمى درا مجال كون نيامون إساتون أكوان وني الدنيا ترى رانجس نجمع تجيبه وان ديم نانجون سيدرا خيتين الترك جزيرة الترك درسانا ما سديتي تقلا خيسي زاوية إنسان قالني تنام على عمرهم فور كنت برندا ترجلنا نوني قالن درسا سديتن تنا خيسا أبى لما كاريا كما كاريا تشون بكر روانياتا درسان جها كاريان كبت ويتي شاي سلانو ويتي نندك يوم مغربا بودا ويتي شاي سلانو خيمي عبد الرحمن صدقة خرنا هنا نجا كذا ياس جان تكبرتي خنايا مسون نجى إيش دي صدقة خرنا نندم إذا درسان تقول سي كاريان كبت نولا بقفا كبا روانيا ترى كاني وجدي مني كندو في سفارة يعني أكا سفاراتي أكانا ترى جرا نانوني سونا كاسي جرا مالي أكو سونا نانوني سوني نانوني بالبلدي يوكوني ماني ساني ترى جرا ما كانتي درسان نمني جاه وجديم نكون ترى أتي تنرديم جاني في والخيال أتي مجا نانجان أتيس جندهن أسين ترى تناچي بهي وآخردو نانجان وين دعنا نفس أني أكمل جاء أجي إيجا فديك كانت تغرد هماني ويتان خيبرة دي ميك إسحنا عندنا سنين جاجو منومان درت تروفي ونم درنا جاي بماس منومان درت تروفي من سريعو الراس سرين أكمان لكن نتي إيجي خياتين سريع تندور فيكي كتت ممنت دي بيان خرا إسحنا عندنا خنن ديبو ويتان منت ديبو دراسات رندي وان ياتا غورتني وان دفدتني خان انسولتي خان اسوان كفيستالاتي غورتني دفان إذا رفعنا عني أركتن جيتو يعني ودي أركتني دفان ياتا دي لخنا ولك أولي دفان مالي نيتا يعني ساني ياتا توبي ياتا تي ياتا اسبريس أنسول مخانا خيستي بخولي أنسول مخانا خيستي خطا دابو أنسول مخانا خيستي خطا بالدينا أنسول مخانا خيستي بكوتاكا تيجورا غارين شومو بك والمغنا غاني شومو في دينيتشانيس والمخيسه انسول مخنا خيستي شورو مرقا فوتا مرقاتس امسانو دفدني بغتكت وانا فيستالا تكرنا غاني نيات تيلا خنا تهدو اتيو خف دفدينا انجاني انا كدسا غزي مغالا دفو انقاسا جل غزي ديم دينا سوني متديتين بي دينا نمبتا دسان سرين التسباس أجايب منتي أكلو دينا قوتو سيغان نتاك
هاي عددين سيتيز جزيل لما مقالة رافد دبوتون إيسا في الدجانية جايبا رد سالي تنو مقالة في الدبوتون سيغاني تهتون جانية جايبا التيرين تيجي تيجي يفردت مان هنار كنّي زيتوني ندبي وجنيا ديش درسوا ما هيستي بفخانان إيجان دبر سبودا أشبودان أكو مدرسان تان تحتها أني أبداً هنقلوا أبداً درسوا ما تيجي سينقلوا جيرا كم فيت نمدت سينقلوا جي وان سجابيرو سانكيس تحركنا ما تتاهو جرا نيا ترى بديرة تكسر جرا واحد دو جرا بكان انديمي كره أقالا بالبلتي تنامت أفهم مكانان توي بلو خريادة تجريد تفسير ركو تناقيس التخانين برده مقالا بالبلتي تنا نانو إسي هندر بكر روانيا تندمني إيسا قال خطورة خنا في بكسان جدون يو تكاتي كيلومتر غير 20 تو يا كيلومتر غير 20 في 600